Tole, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Daawwattoota Zaad Podcast akkam jirtu nageenya badhaadha. Baga jiraatan jechaa sagantaa muuxannoodhaati. Sagantaa muuxannoodhaa tanarratti keessummaa hedduu namoota ogummaa garaagaraa keessa jiran namoota bu'aa bayii hedduu keessa ce'aniitiin as ga'an akkuma kanaan dura dhiyeessaatiin akka turre kan walumaan beeknudha. Akkasumas har'as keessummaa jabaa tokko qabanneetiin dhufneetiin jira. Namni kun eenyu jechuun keessan hin oolu. Kallattii mangama sagantaa keenyaatti ceena sagantaa keenyaatti ce'uudhaan duratti namoonni YouTube keenyaaf haaraa taatan channel YouTube keenyaa Zaad Production subscribe share fi like gochuudhaan maatii nuuf ta'an dhaamsa keenyaa sagantaan eegalameetiin jira faana nuufudha. Ani immoo jalqaba irraa hanga xumura sagantaa kanaatti kan isin waliin turu ani Abdii Yoodha. Kanaafuu sagantaa eegaleetiin jira ammas irra deebiidhaan faana nuufudha. Tole assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف نجامي؟ نقال أكمل. الحمد لله جرا. بقى جراتن. آمي والوان. بقى والقري. بقى رفتن. بقى نويدن. تلقى جل قبرتي ساعتي كيسان قالي رانو فلاتني تين وان استوديو كينت نوف أرقم تاني في مكازات برودكشن تين قالتهم أول فادا سين يشور بادا. التيان سوداني مو سكنتان مدن وداتي. Mudannoo fi muuxannoon obboleewwan jedhama. Mee daawwattoonni keenya hedduun isaanii namni kun eenyu jedhan tokkoon isaanii jechaadha. Garuu immoo namoota hedduudhaaf isin akkas haaraa yanatti hin fakkaatu. Namootaan haadha yookiin akka tasaa gama foddaa YouTube Zaad Productionitiin isin daawwataa jiraniif ani eenyu jettanii? Ani Arafaat Abubakar Kadir jedhama. Tole egaa namoonni baay'een tanatti daangif waan akkaataa uf ibsuu kana bakka dhalootaatu jira bakka barnootaatu jira waa hedduutu jira. Kanaaf iddoon dhaloota Arafaat Abubakar eessa? Ani aanaa gaarfaa ganda Qaaswaarraa jedhamutti dhaladhe. Achumattiin barnoota eegale. Alii Baabiiftuu fi Roobiyaa iskuulitti aga 12 baradhe. Achi boodoo? Achi booda yuunivarsiitii Qaallitti jedhamu tokkoon seene. Degree kee jalqabaa achumattiin xumure. Akkana. Tole egaa. Tole kana fakkaata. Degree jalqabaa Qaallittitti xumurtan. Degree lammataa ni galle? Degree lammataa isaan xumuruu waan hin barbaanneef kama biraa yaalla jenneeti. Itti deebina. Mee hedduu waliif haaraas miti wal beekna. Taa'imii haa iskuulii akkas hedduu quba wal qabna. Yeroon dhaga'u waa'ee Arafaat Abubakar sa'aatii saniin duratti jabana TPLF jabana qabsoo Oromoo keessatti gama aartiitti akkas seenteetiin turtee jedhama. Dhugamaami? Tole mee aartii Oromoo gama biraatiin osoo hin taane gama fiilmii gama walaloo gama maaliitiin osoo hin taane gama sirbaatiin wanti jedhu deemaatiin ture anis argeetiin ture. Mee wanti sun akkam ture jechaan jalqabbiin aartii sanii jalqabuma irraa aartii keessa ture Arafaat Abubakar. Yeroo kutaa tokko haga 8 mana barumsaa Qaaswaarraatti baradhu gumii dagaagina afaan Oromoo ture. Gumii dagaagina afaan Oromoo san keessatti xiqqeenna irraa hirmaataa ture. Gumii dagaaginaa san keessatti diraamaa jira, sirba jira, walaloo jira. Waan adda addaa achi keessatti leenjii adda addaa ture. Ani sanniin keessa walaloo dubbisuu sirrittiin irratti hojjetaa ture. Yeroo muraasaa fi sirboota mana barnootaa keessatti dibbeedhaan yookiin barattoonni harka rukutanii sirbanillee irratti hirmaataa ture. Erga sana booda bira darbeellee biyya keessaa aga biyya biraattillee isteejii adda addaa irratti waa'ee eenyummaa keenyaa, waa'ee biyya keenyaa, waa'ee qabeenya biyya keenyaatiin wal qabate ergaa waa'ee afaan keenyaa, waa'ee aadaa keenyaa akkasuma immoo dhimma siyaasaa Oromoo irratti walaloo hedduun dubbisaa ture. Isteejilee garaagaraa irratti. Gara artiitti gaafa dhufu ani artistii weellisaa ta'ee weelluu hojjedhe yookaan artii hojjedhe jedhee itti karoorsee miti. Dirqama tu garasitti na fide.
yeroo sanani akkuma siin jedhe walaloo hedduu barreessuu fi dubbisuun jaaladha. Walaloo yeroo dubbisu yookaan luukii barreesseen dubbisu. Barreessee qomatti qabadhee qomatti dubbisaa jechuudha. Haa ta'u akka carraa ta'ee yeroo daangaan Oromiyaa fi Somaalee irratti walitti bu'iinsi raawwatee uummanni keenya hedduun Oromiyaa gara Gujii, gara Booranaa, gara Harargee akkasuma immoo gara Baalee keessumattuu Baalee irratti aanota 9 ol uummanni keenya 100,000 lakkaa'amu buqqa'ee qabeenyi saamamee dararaan hedduun irra gahe. Kanumaan wal qabatee walaloo barreessee ture. Mata duree walaloo sanii daangaa Oromiyaatti. Akka carraa ta'e yeroo sanii carraan akka ammaa kana bakka itti dhalanne naannoo itti dhalanne keessa sochoonee jiraachuu waan dhabneef gara Finfinneetti baqadhee ture 2009 jechuudha. Sana booda ijoollee weellistoota hedduu waliin oola. Weellisaa Jamaal Hussein Sabaamboon istiidiyoo qaba. Yeroo baay'ee isa biratti namoota hedduu waliin turre. Walaloon jechuun hojii waan hin qabneef walaloo kana barreessaa dubbisaa oola. Walaloo waa'ee daangaa irratti an barreesse kana dhageeffatanii namni hedduu wanni kun ergaa guddaa waan qabuuf gara artiitti jijjiiramuu qaba jedhanii na gargaaranii waan san hojjedhe. Sana booda immoo waanuma yeroon sun na dirqeef jecha ergaan sun gara saniin uummata bira naa ga'u jedheeti malee kaayoof karoora artii hojjechuu qabaadhee miti. Haa ta'u garuu artii akka nama tokkootti nin jaaladha waan san erga hojjedhe booda karuma mul'ata kiyyaatti deebi'e. Dhimmi artii kanaa wal qabata. Galatoomi artiin dhugaadha eenyummaadha jechaan waan quuqaaf quuqama sabaa uummata bakka bu'aniitiin akkaataan uummata irraa ittiin dubbatan artiidha jedheetiin ni yaada. Namoonni hedduun garuu artii gaafa akka tasaasaa ta'u itti yaadanii itti seenan keessaa of duubatti deebi'uun isaaniif ulfaataadha. Maaliif dhandhammiin isii baay'ee mi'ooytu waan taateef quuqaaf quuqama keellee gamni ati baafteetiin ka uummataa qofa osoo hin taane keetuu gamni ati baafteetiin ittiin dubbatuudha dandeettu. Gama artii kanaa waan ta'eef keessattuu immoo artiin sirbaa uummata hedduu bira waan gahuuf keessaas deebi'uun ulfaataadha. Kana yaada keessa hin galchine ture? Yaada keessa galchuu dhabeetii miti. Yeroo tokko yoo yaadatta ta'e kutaa 2-3 gaafa barannu maal ta'uu barbaadda? Jedhanii gaafsi gaafatan tokko artistii ta'uu barbaadaadha, tokko abbaa qabeenyaa ta'uu barbaadaadha, tokko immoo daldala cimaa ta'uu barbaadaadha, kun doktora, kun barsiisaa. Mul'ata mataa ofii qabaata. Kanaafuu artii yookaan immoo artistii ta'uu mul'ata kiyya waan hin turreefi garuma mul'ata kiyyaatti yeroo sanii rakkoo uummata kiyyaa san ibsuuf hojjedheera. Sana booda immoo hanga tokko rakkoon daangaa sun jijjiirama waliin wal qabate furamuuf yaaliin erga godhame booda garuma mul'ata kiyyaatti deebi'ee. Walumaa galatti kaayyoo keetu si masake. Ejjennoo qabaatuun waan hedduu murteessaadha beektaa. Ulfaadhu kana fakkaata. San booda gaagama kaampaasiitti irraa baatiitti taaceenu. Osoo gara kaampaasiitti hin caayi waa'ee artii kanarra waa tokkoon jechuu barbaada. Yeroo baay'ee artistoonni Oromoo xiqqoo yeroo ammaa kana yoo ta'e malee kana dura artistoonni Oromoo hedduu rakkatan. Keessumattuu hangafoonni artii Oromoo har'a rakkoo ulfaataa keessa jiru. Yoo ilaalte hedduu isaanii mana jireenya artistii Oromoo tokko ta'ee biyya keessaa haga biyya alaatti deemaa sirba mana jireenyaan qabu kadhatanii itti bitan. Gaaf dhukkubsate waan yaalamuun hin qabu kadhatanii yaalan. Kana waa lamatu fidee jedhee amanaan. Artistoota Oromoo tokko siyaasatu miidhe tokko immoo uummatuma Oromootu miidhe. Artistoota waa'ee siyaasaa sirbanii mootummaa dhufaa darbatu miidhe. Isaan uummata narra akka kaasan jedhe yeroo kaan hin barbaada firii ta'ee waa hojjetachuu hin danda'u yeroo kaan qabee hidha firii ta'ee waa hojjetachuu hin danda'u yeroo kamiyyuu akkuma gadamsa bineensota keessa jiraatu dheessaa jiraataa jechuudha. Artistoota sirboota jaalalaa sirban yoo ilaalte yeroo baay'ee uummata keenya biratti gatiin guddaan hin kennamuuf. Osoo Oromoon du'aa jiru ati amma waa'ee jaalalaa sirbitaa jedhanii namni viiwuu gaariin argatu jechuudha ilaaluuf. Gama saniin warra siyaasaatti uummata narra akka kaasa jedhee haamilee isaa yookaan immoo bakka inni ga'uu danda'u sanirraa ukkaamsaara. Artistiin tokko siyaasaa sirbuu filata tokko immoo jaalala sirbuu danda'a. Amma sirba jaalalaa yoo sirbite fayyaan qabu siin jedhan. Maaliif Oromoon du'aa jira. Lamaanuu gaati wal duuka deemu qaba. Oromoon dhimmi siyaasaallee akkuma jirutti ta'e
dhimmi hawaasummaa fakkeenyaaf namni tokko ka jaalalan beek artistiin tokko akkamitti jaalalli akka ibsamu akkamitti dhiiraaf dubartiin tokko wal jaalatan akkamiin ergaa gurguddaa of keessaa qaba. Yoo yaadatte sirba Shukrii Jamaalii dhiyoo kana biyya gangalachiise tokko baay'ee irratti duulaa tura. Sa'a kanaan sa'a sirba nama gangalachiisu sirbii taa'anii kanaaf uummanni san keessaa bahe namni waan danda'u yoo hojjete amma ta'e artistii Hacaaluun maal jedhe beekta? Yoo qabsoon Oromoo tun gola bamtee bilisoomne artistoota hedduu dhabuuf deemnaa jedhe. Maal jenna? Artistoonni Oromoo hedduun isaanii dhimma siyaasaa sirbu. Rakkuma Oromoo sirbu. Yoo rakkoon tun dhumattee Oromoon bilisoomte wayii rakkoo sirbaniira. Gara jaalalaa kanatti ay deebi'oo ta'een immoo muuxannoon qaban hedduun isaanii. Kanaaf namni waan danda'u yoo hojjete uummanni akka bira dhaabbatu jechuu barbaada ulfaadha. Galatoomi ergaa guddoo kana jechaan maalii gama hedduudhaan yoo tarkaanfanne cabuun hedduu nu hin mudatu akkuma jalqaba irratti naa kaasuudhaaf yaalte gama hedduudhaan namoota hedduu yoo qabaannu taate qaawwii qilleensaa nuti banamuu hin danda'u waan jedhuuf keessaa qaba ergaan ta'e ulfaadhu jecha Arafat Abubakar uummanni hedduun akka qabsaatti akka ilma sabaatti hadhas kaleessas akka ija Oromootti si ilaala. Kana jechaan maali? Bu'aa bahiiwwan ati kanaan dura qabsaa'ota Oromoo waliin kafalte. Kana jechaan mana hidhaatti hedduu dararamaa tureen turte. Akkuma jalqaba irratti naa kaasuudhaaf yaalte carraa ispeeshaalii gara gama isaanuu kana carraa namoota gurguddaa wajjin hidhamuu argateetiin turte. Turtiin akkam ture? Wantichi akkam ture? Dhugaadha akkuma xiyyatte namoota gurguddaa siyaasaa biyya kanaafillee bira darbee Afrikaafillee barbaachisan hedduu waliin hidhamne. Erga hidhamne booda ammoo mana hidhaatti namoota gurguddoo biyya kana waggoota hedduu bulchaa turanii mootummaa naannoo Somaaliyaa Abdiillee yoo fudhatte Abbooy Sibaayet ka TPLF yoo fudhatte Jeneraal Kinfee yoo fudhatte namoota hedduu waliin mana hidhaa turre. Warra waliin qabamne hidhamne qofa osoo hin taane warri mana hidhaatti walitti dabalamne illee hedduudha jechuudha. Mana hidhaa namni tokko erga hidhame booda bakki sun manni hidhaa sun haga yerootiif mana jireenya isaati. Namni hedduun lama hidhama. Warri si hidhu wangoo qabu si hidhe atillee achi keessatti hidhaa jira jettee yoo ofiite harka marattee teette. Garuu carratu na hidhe borummoo bahee bakka guddaa gaa jettee yoo ofitti himte mana hidhaa san keessa waan baay'ee hojjechuu dandeetta. Keessumattuu bakki deemtu hin jiru taa'aa oolta kitaaba hedduu dubbisuu dandeetta. Mul'ata keessan irratti sheeppii of gochuu dandeetta. Fakkeenyaaf namni seera barachuu danda'u barbaadu tokko kitaabota seeraa ka afaan garaagaraa hedduu sassaabee taa'ee dubbisee beekumsa seeraa san horachuu danda'a. Kan doktoraallee akkasuma. Kanaaf an akka dhuunfaa kiyyaatti mana hidhaatti akka carraatti hidhame namoota gurguddaa waliin hidhamuun immoo manni hidhaa gaariin qabu. Kama jiru san keessaayyuu mana hidhaa fooyya'aa biyaansi mirgi kee achi keessatti namni si reebu hin jiru. Nagaan baatee akka galtu mirgi masii kabajama. Achi keessatti ani yeroo kiyya guddaa ispoortii dalaguu fi kitaaba dubbisuun xumure. Mana hidhaa Qaallitti waggaa tokko fooyyee akkasiin ture. Kitaabota hedduu kitaaba saayikolojiin dubbisaa kitaaba 60 ol dubbisee waan hedduu achi keessatti waan gara biraatti illee isinitti himuu danda'a waan hedduun barreessaa ture. Haa ta'u manni hidhaa gaariin qabu garuu ati murteessaadha. Mul'anni ati qabdu murtiin ati qabdu boruuf wanti ati murteessitu baay'ee murteessa. Namni hedduun bakka mana hidhaa jira jedhee abdii kutee warri hirribuma qofa rafu baay'ee jira. Warri abdiin kun garuu bor asii bahee akkana ta'a bor asii bahee akkana ta'a jedhee kanneen karoora baafatu karoora baafate san keessatti immoo achitti waan hedduu barate hedduudha jechuudha. Galatoomi kana fakkaata. Mee yeroo baay'ee gama Oromummaa kanaan namoonni baay'een hin dararaman. Jechaan ispeeshaalii haga durillee akkanatti ifan baane malee durillee jabana sirna Mallas Zeenaawii keessa wayita inni lubbuun jiru. Haa ta'u san booda eega qabsoon Oromoo eegalte namoonni hedduun aarsaa kafalaniitiin jiran namoonni akka keessanii jechaadha. Mee aarsaa kafalte kanatti barnootarra
adda cittee waa hedduu maybe karoora yeroo gabaabaatti hin milkeessiteetti hin yaaddu hedduurraa of duuba deebiteeti kaatii waan kanatti seentee jechaadha. Itti gaabbitaa aarsaa gammaa uummata kanaaf kafaltetti. Ani aarsaa nan kafale baay'ee xiqqaadha. Kana jechuun aarsaan kafallee osoo hin taane aarsaa qabsaa'onni dhugaa Oromummaaf Oromiyaa afaan Oromoof aadaa Oromoo jiraachisuuf dhaloota dhalchisuuf kafalan of duuba deebitee yoo laalte seenaa qabsoo Oromoo 70moota keessa yoo laalte 60moota keessa yoo laalte 90moota keessa yoo laalte wanti nuti goone kun baay'ee xiqqaadha. Fincila qotee bultoota Baalee yoo laalte lola aanolee irratti ta'e yoo laalte azuuleetti ka ta'e yoo laalte calii calanqootti ka ta'e yoo laalte abbichuu gullalleetti ka ta'e yoo laalte nuti mana hidhaa turuun hidhamuun baay'ee xiqqaa salphaadha. Warri lubbuu arjoomee jira, warra lafeen itti caccabee jira, warra dhiiga itti dhangala'ee jira, warra haadha ulfaata duutee jira. Sanniin walii yoo laalte an aarsaa guddaa uummata kanaa kafalee jettee wanti ati irraa gaabbitu hin jiru. An akka kiyyatti akka ilma Oromoo tokkotti akka nama dammaqee tokkotti waan humni kiyya danda'u uummata kiyyaa godhee jira. Yoo danda'e borullee nan godha. Garuu ummata ofiitiif hojjechuun ummata ofiitiif dhama'uun yoo si gammachiise malee yoo wanti an Oromoo godhu ganaadha jettee itti abdii horatte malee akka kiyyatti ani waan na gaabbisiisu hin qabu. Dhaloonni gaabbullee waan jiru natti hin fakkaatu. Akkana dhaloonni gaabbu hin jiru gaafa of kenne gaafa of ta'e jechaadha. Gaafa ofitti amanee eenyummaa ofiitti itti boone dhaloonni itti gaabbu hin jiru akkuma ati kaafte. Tolemee biyya kana keessatti Oromoon durirraa jechaan seenaa keessatti uummata hedduu dararaa keessa cehee itti obsee akkasumas afaanii fi aadaa akkasumas seenaa isaa biyya isaa dangaa isaa hedduu nama tiikseetiin asiin ga'edha. Akkasumas immoo qabsoo keessatti uummanni keenya hedduu dararaa guddaa argatiin waan silaa ambi biraa argattu waan silaa isaan malu iddoo teessoo isaan malurra hin teenne jedheetiin yaada kiyyatti. Oromoo ta'uudhaan Arafaat Abuu Bakar dargaggeessa Oromoo ta'uudhaan gaafa mul'atu ofiitti tarkaanfate yookiin haga aarsaa gammaa kafale kana keessatti Oromoo ta'uusaa itti gaabbii beekaa. Gaabbitullee uumaa wanni fiddu hin jiru. Kun kenna Rabbi sii kenna. An Oromoo miti osoo jette Oromummaan sirraan bahu. Waan yookaan laawundarii seensiftee qulqulleessituu miti. Waan laga fiddeena qaama dhiqattee sirraa bahu miti. Oromummaani waan irraa nama gaabbisiisuu yoo hin qabu. Oromoon hammataadha, saba qulqulluudha, saba gara laafessa, saba ofii beela'ee nama biraa nyaachisu, saba ofitti qabatee kan biraatiifuu fakkeenya ta'u, saba dimokiraasii addunyaa tanaatiif fakkeenya ta'e. Sirni gadaa Oromoo dimokiraasii addunyaatiif kan fakkeenya ta'e. Gara laafummaan Oromoo, aadaan Oromoo yoo laalte namni keessummaan gaafa si dhuftu namni akka Oromoo keessummaa kabaju argee hin beeku. Kanaaf saba akkanaa kanarraa dhalattee gaabbu jechuun anaaf wallaalummaa jedhee amana. Ulfaata. Fakkeenyummaa gaariidha. Tole egaa daawwattoota Zaad Podcast sagantaa teenyatan muuxannoodha akkasumas dargaggeessa gameessa nama qabsoo Oromoo keessattis haa ta'u aartii Oromoo keessatti nama shoora hedduu taphateetiin as ka'e kan nuti adda qabanneetiin hin dhufne. Kanaaf sagantaan keenya kan hedduu nama ajaa'ibsiisuu fi nama dinqisiisuudha. Ammas faana nufuudha. Tole egaa mee kallattimaan gama itti aanutti ceena. Kan itti aanu haddatti Arafaat Abubakar hoogganaa dhaabbata gargaarsa Soordoo Soormar Relief and Development Organization jedhamuudhaan beekamu hoogganaatiin hin jirta. Hoogganaa turte Yorbiin jedhuuf durattis karoora dheeraa qabdan jedheetiin hin yaada. Mee akkaataan hundeeffama dhaabbata kanaa maal irratti hundaa'eeti? Akkasumas immoo Arafaat Abubakar akkamitti gara dhaabbata kanaatti dhufuu danda'e? Moo jalqabumayyuu kaayyoon isaa kana ture? Tole ulfaadhu galatoomi. Dhaabbanni Soofumarii dhaabbata namoomaati. Dhaabbata ilma namaa kamiifuu naasuu qabu. Dhaabbata ilma namaa kamuu waan danda'uun gargaaruuf gadi dhaabbate. Dhaabbanni Soofumarii osoo hin dhaabbatin dura osoo jijjiiramni hin dhufin dura bara 2008 irraa akka biyya kanaatti jechuudha. Baalee Youth Movement ture. Sochii
qeerroo baalee akkasuma sochii qeerroo qarree baalee jalatti waan baay'ee waliin hojjetaa turre. Yeroo uummanni keenya akkuma dura sii kaasee daangaalee irraa buqqa'u keessumattuu godina baalee kana keessatti aanonni buqqa'an 9 turan. Madda Walaabuu, Dallomannaa, Daawwee Sararii, Daawwee Qaachanii, Raayituu, Sawweenaa, Laga Hidhaa fi Barbaree turan. Aanota 9 kana keessa aanaan miila kiyyaan dhaabbadhee uummata saniin gargaarin Barbaree qofa ture. Akka carraa ta'ee yeroo tokko beekaa gargaarsa namaa fi gargaarsa rabbiitiin amanamummaan uummanni keessirraa qabu baay'ee si tarkaanfachiise. Yeroo sanitti miidiyaalee Oromoo afaan Oromootiin dabarsan OMN haa ta'u, VOA afaan Oromoo, Jaalannee Gammadaa fa'aa, Nuural Hudaa, miidiyaalee keessumattuu raadiyoo daandii haqaa yeroo baay'ee naa bilbilanii dhimma daangaa akkasuma immoo dhimma hawaasaa kanarratti gaafilee adda addaa naa dhiyeessaa turan. Anillee biyya keessa taa'ee sodaa takka malee rakkoo uummata sanii ibsaa ture. Tarkaanfileen adda addaa haa godhamuyyuu malee gargaarsa rabbiitiin gargaarsa uummanni sun bira akka gahu waan baay'ee godhaa turre. Sana booda adeemsa keessaa jijjiiramni sin dhufe jijjiirama boodallee seeronni hedduun babal'ataa deeman. Fakkeenyaaf namni tokko karaa seera qabeessa qofaan mallaqa walitti qabee nama gargaaruu danda'a. Darbee addallee ni jira namoonni dhuunfaa irratti mallaqa sassaabanii nama gargaaran hedduudha. Haa ta'u garuu wanti sun yoo bu'uura qabaate Arafaat yoo jiraate itti fufsiisa, yoo Arafaat hin jiraatin isitu itti fufsiisa, yoo atillee hin jiraatin dhaloota itti aanutti itti fufsiisa. Kanaaf akkuma sochii qeerroo fi qarree baaleetti waan itti fufiinsa qabu, waan seera qabu, waan gad dhaabatee ittiin bulmaata mataa ofii qabu, ka eenyuyyuu kiyya, ka ebeluutiin jenne kan namoomaaf ta'u dhaabuu qabna waan jedhurra geenye. Biyya keessaaf biyya alaa marii bal'aa geggeessine. Namoonni marii waliin geggeessine kaayoon beektaa baabura. Baabura kana garuu namni hedduun keessaa harca'uu danda'a. Baaburichi Finfinneef yoo ka'ee aga Finfinnee ga'utti abbaan namni dodola deemu dodola keessaa bu'a malee baaburichi Finfinnee malee hin dhaabatu. Namni waliin jalqabne hedduudha. Namni hedduun ka keessaa harca'illee jira. Warri hagadhaallee ciccinee waliin imalaa jirru jira. Erga kana murteessine booda nuti dhalattoota godina kanaati. Godina kana keessa dhalanne kana keessatti lafa seena qabeessa yookaan immoo maqaa godina kana keessatti hawaasa biratti hawaasa alatti akka biyyaatti illee maqaa gaarii qabu tokko moggaafachuu qabnaa waan jennurra walii gala. Kanaaf filannoon 3 dhiyaate. Maqaa dhaabbata dhaabuu ennuu kana yeroo murteessinu jechuudha. Madda Walaabuu, Saannatee fi Soofumartu dhiyaate. Filannoo godhameeti Soofumar injifate. Maqaan Soofumar jedhu. Sana booda dhaabbata Soofumar jennee moggaafne Soofumar Live and Development Organization Soofumar holqa guddaa akka biyya kanaatti qofa osoo hin taane akkuma Afrikaatti illee bakka guddaa qabu seenaa gaarii qabu waan ta'eef maqaa Soofumar kanaan moggaafne. Erga kun bara 2012 akka carraa ta'eetis ni beektu Somaasii waliin barannu gara Yuunivarsiitii Qiliintoo isaan Qaallitti san deemne waan san itti gaafatamummaa guddaa fudhatee geggeessaa ture ana ture. Sababaan hidhameef waa'een Soofumar achuma bilook ta'eef. Waggaa tokkoof ji'a 8 booda gaafa mana hidhaatii bahu mul'anni kiyya guddaan osoo Baalee dhufee maatii keenan argin waraqaa san bakka itti dhaabatee fuudhee dhaabbata Civil Society Itoophiyaatti deeme wantoota haaromfamuu qabu haaromse hayyamni Soofumar kun akka itti deebi'uu qabu akka hayyamni osoo hin xumuramin piroosesii irra osoo jiru ani hidhame. Bakka dhaabbate san irraa akka itti fufsiisu sochii eegalee jechuudha. Mana hidhaattis namoota gurguddoo ture NGO waggaa dheeraaf ka hoogganaa turan. Namoota sanirraa muuxannoo hedduu barnoota hedduu fudhataa ture. Akkamitti dhaabbilee namoomaa kana hundeessuun, hoogganuun, hojjechuun, itti fufsiisuun akkamitti akka danda'amu muuxannoo hedduu fudhataa waan tureef muuxannoo sanirra dhaabadhe dhaabbanni sun hundeeffame. Dhaabbanni Soofumarii kaayolee gurguddaa 11 irratti ka gadi dhaabate. Dubartoota dinagdee hawaasummaa irratti jajjabeessuu, daa'imman haadha abbaa hin qabne guddisuu, fayyaa irratti, barnoota irratti,
bishaan qulqulluu dhiyeessuu irratti, ijaarsa dimokiraasii irratti, aadaa fi eenyummaa keenya guddisuu irratti, akkasuma immoo dargaggootaaf hojii uumuu irratti. Kana keessatti gargaarsa hatattamaatu jira. Gargaarsa immoo diviloopimentiin, riiliifiin gargaarsaa diviloopimentiin immoo waan guddiftu tokko waan misoomsitu. Nuti moor kan amma irratti hojjetaa jirru gargaarsa hatattamaa fi diviloopimentii irratti. Akkasuma barnoota irratti hojjetaa jirra. Bishaan qulqulluu dhiyeessuu irratti hojjetaa jirra. Gargaarsa hatattamaa irratti hojjetaa jirra. Namoota rakkatan immoo deebisanii dhaabuu irratti hojjetaa jirra. Kana akka fakkeenyaatti dhaabbanni Soofumar erga dhaabbatee as yoo xiqqaate midhaan nyaataa kumtaala 1,000 ol godina Baalee keessumattuu aanaa Gurraa Dhaamolee Raayituu Sawweenaaf Laga Hidhaatti gargaarsa godhee jira. Boorana Gujii Gooroo Doolaa Haraqalloo deemnee gargaarsa goonee jirra. Harargee Odaa Bultuum deemnee gargaarsa goonee jirra. Yeroo uummanni Wallaggaa rakkoo daangaa finxaaleeyyii ormaatiin buqqa'u gargaarsa erginee jirra. Naannawa Burraayyuutti uummata keenya daangaa Sumaalee irraa buqqa'ee magaalaa Finfinnee madditti qubatu gargaarree jirra. Barnoota irratti magaalaa kanatti barakan barattoota 100 meeshaalee barnootaa guutuu dhiyeessineerra. Barakan fulbaana irratti. Dodolatti barattoota 100 meeshaalee barnootaa guutuu dhiyeessinee jirra. Arsii Bahaatti Zuwaay Dugdaatti barattoota 100 meeshaalee barnootaa dhiyeessinee jirra. Aanaa Raayituutti re'eelee 205 binnee dubartoota qofaaf kennine. Aanaa Sawweenaatti re'eelee 200 binnee dubartoota qofaaf kennine. Kan nyaatan immoo ka horsiifatan. Re'eelee hormaataaf taatu nama tokkoof ka kennamu re'ee 3. Hanga ammaatti garuu re'ee 2 kennaa jira. Hordoffii fi haala itti fayyadama isaa qaba. Marsaa lammaffaa irratti immoo takka kennitaaf akka 3 gootu. Re'eelee kennineef tan akka hin gurgurre, akka qalatee hin nyaanne, akka horsiifatuuf qofa itti fayyadamu mallatteessistee kennitaaf. Namni gurgurate akka hin gurguranne hordoffii goota isaan wal hordofan. Caasaa mootummaa keessumattuu waajjira buusaa gonofaa, waajjira faayinaansii, dubartootaaf daa'imman, waajjira hawaasummaa waliin taatee waan kana goota. Caasaa bulchiinsaa waliin. Maaliif fakkeenyaaf Soofumar biiroon keenya Finfinnee fi Roobee gammoojjii san keessa deemtee hordoffii gochuu hin dandeettu. Yeroon goota yookaan ji'a 6 yookaan ji'a 3 goota. Caasaan mootummaa garuu achi jira. Namoonni waliin fudhatan sun illee quba wal qabu. Kanaaf waan namoota kenna yeroo hedduu Soofumar akka dhaabateen beelli hamaa waan tureef gargaarsa midhaan nyaataa godhaa turre. Amma parsantii 80 ol gargaarsa midhaan nyaataa gochuun barbaanna. Gargaarsi midhaan nyaataa nuti Finfinnee kaanee daawwee sararraadhee kenninee gaafa Finfinnee gallu dhumate hin jiru. Re'ee takka yoo kennite garuu gaafa ji'a 6-7 ati deebitullee hin jira jechuudha. Akka fakkeenyaatti 2011 osoo dhaabbanni Soofumar hin dhaabbatin dura akka dhuunfaa kiyyaatti sochii qeerroo Baalee fi Sikkoomandoo akkasumas hawaasa Kwaatarfaa waliin ta'uudhaan Dallomannatti barraaqitti re'eelee 141 kennine re'ee hoolaa wal keessa 2011 waggaa 4 dura jechuudha. Soofumar dura. Gurraa Dhaamoleetti re'eelee 60 binnee kennine. Raayituutti re'eelee 314 binnee kennine. Kun waggaa 4 hadhaa Soofumar osoo hin dhalatin dura jechuudha. Akka carraa ta'ee barana Gurraa Dhaamolee deemee ture. Warri nu kennineef san nuti hin beeknu isaan garuu nu beekan. Namni tokko dhufee achi keessaa re'een gaafa isin nu kennitanii sun hedduu horteerti har'a bultu malee sitti qallaanaan jedha. Kana jechuun abdii qabaa jechuudha. Duqeetii namaa kennitee yoo deemte halkan tokko nyaatanii dhumata. Waan isaan horsiifatanii jireenya ofii ittiin jijjiiratan har'a Soofumar dhaabbata guddaa ta'e humna guddaa qabaatee gaala kennuu hin danda'u. Re'ee takka har'a birrii 3,000-4,000 bitee yoo kenne re'een tonni ji'a 6tti dhalti boru waan guddaa taate jechuudha. Ammuma yeroo asii waliin taa'u kana torban kana Gurraa Dhaamolee turre dhufe. Gurraa Dhaamoleetti re'eelee 200 ol binnee kennuuf turre. Haalli gabaa isaa ayyaana ta'u waliin re'ee baay'ee argachuu waan hin dandeenyeef waldaa achitti gurmaa'ee hojjetu. Waldaa hojii gamtaa Oromiyaa waliin waliigaltee mallatteessine. Waldaa hojii gamtaa jedhamu jira. Waldaaleen sun Oromiyaa irraa gad diriirfaman ganda hunda keessa jiran. Waldaan suni amma guyyaa boruutti re'ee bitee nu dhiyeessa. Borsaa 8tti Gurraa Dhaamoleetti re'ee kana kennuu deemnaa jechuudha. Dhaamsaan akka waliigalaatti illee namoota dhaabbata akka kennaa kana hojjetanii qabu. Gargaarsa yeroo ka afaanii gara funyaanii kennuu caala waan bor jijjiirama fidu. Bishaan yoo baafte namni yeroo dheeraa dhugaa.
Re'ee yoo bittee kennite namni horsiifata. Raada xixiqqoo bittee yoo kennite namni guddifata. Kanaaf duqeetii kennuun namoota keenya sanillee eeggattummaa barsiisa. Kana sirriidha. Faranjii yeroo baay'ee wanni gargaarsuma duqeetii kana raabsaa oolanii akka nuuf dandeenyu hin barbaadan. Sirriidha. Maqaa warra rakkataa kanaa waan baay'ee dalagama waan ta'eef. Kana fakkaata. Walumaa galatti qarqaarsa rakkataa tokko yoo rakkoo baasan akka inni deebi'ee rakkataa biraa rakkoo baasutti fakkeenyummaa gaariidhaan yoo gargaaran waan gaariidhaa yaada jedhu qabda. Ulfaadhu tole miti koo of duuba siif deebi'a waan jalqabarratti naaf kaasuudhaaf yaadate jechaadha. Bara 2012 ati maalidhaa turte? Poroosesii yookiin adeemsa dhaabbata kana gadi dhaabuutti seentanii san booda ati hidhamnaan wantichi iddoo ati dhaabdetti si eege biyya keessaa fi biyya alaatii walitti dhufeenya yookiin riileeshina qabdan namootaan dhaabbata kana wajjin dhaabdan wajjin jechaadha. Biyya keessaa namni waan kana olii gadi oofu akka abbaatitti namni waan kana hoogganu Arafaat Abubakar qofa ture. Hin turre. Namoota hedduu ture. Yeroon sun ni yaadataa yeroo hundinuu xiyyaan na baasii ture. Yeroo tokko tokko namni beekaa itti gaafatamuu fudhachuun sodaata. Lammaffaa immoo namoonni dhaabbata san waliin hundeessuuf sochiirra turre hedduun isaanii magaalaa kana jiraatu turan. Yeroo tokko tokko namni keenya waan isaatiin alatti cehee itti gaafatamuu fudhate asii dhimma saniif jedhee Finfinnee deemee jireenya kana keessatti mana siree jira. Wantichi immoo waan guyyaa tokkotti guyyaa lamatti dhumatu miti poroosesii qaba. Namoota sanneen illee irra hedduu yeroo san akkuma waan kanaatti hojii kanaan hojjetaa ture. Namootumaan uf jalatti fide waliin hojjennu jedhee gurmeesseedha hedduun isaanii. Haa ta'u garuu namni itti gaafatamuu fudhatee waan san cabsee kaayoo Arafaat irratti hidhame kana itti fufsiifne jedhee waan san godhan jiru. Yeroo sayyoo laaltee hiriyoonni keenya hedduun isaanii nu mana hidhaa seenne isaan immoo mana hidhaa bal'aa seenan. Namni hedduu asii baqatee kun Adaamatti, kun Shaashamannetti, kun Finfinnetti yaa Rabbi na baasitti ture namni hedduun. Waan na caala argaa turte. Anillee mana hidhaa jiraadhu malee odeeffannoo hedduu dhagaa ture. Namoonni hedduun magaalaa kana gadhiisanii baqatanii yeroo booda gara magaalaa kanaatti kan dhufan. Sababa sanii itti fufsiisuun hin danda'amne asuma wanti itti sii dabalu yeroo baay'ee Soofumar gaafa ka'u Arafaattu mul'ata. Garuu Soofumariin keessatti Arafaatiin caalatti tugunguruu lafee dugdaa ta'anii warri hojjetan baay'eedha. Fakkeenya bal'aa siin kaasu. Yeroo anaafatti waliin haasofnu ogeessi kaameraa baay'ee kaajaa jira. Garuu inni mul'atu. Namni si argaa jechuudha. Namni si argu immoo yeroo baay'ee miidiyaa kana osaatiin jiraatin waan miidiyaan kun hin jirre itti fakkaata. Kanaaf Soofumariin koree boordii mataa isaa qaba. Faayinaansii mataa isaa qaba. Manaajimentii mataa isaa qaba. Miseensota bal'aa biyya keessaa biyya alaatti qaba. Yeroo baay'ee humna osoo hin jabeeffatin na argaan na dho'isaa taatee itti Oromoon. Namni akka gaariitti nu yaadullee jira. Namni akka badan nu yaadullee jira. Nu hundaafuu gaarii yaadna. Haa ta'u garuu Soofumar sanii caala namni hundinuu biyya keessaa biyya alaa wanti anaafatti haasaa jirru kuni waan dhoksaan gola keessatti haasofnu miti. Waan miidiyaa irraati. Miseensonni Soofumar ka biyya keessaaf ka biyya alaa koreen boordii Soofumar faayinaansiin Soofumar manaajimentiin Soofumar hin laalaa jechuu waan kana. Gaafa laaluu wanti an sitti muku yoo soba ta'e maal jedhanii gaafa jaarsi sobuu jaartiin xaara laalti jedhan. So waanuma riyaalitii lafarra jiru sitti himu barbaadee jechuudha. Kanaafi Soofumar ammatti waanuma godhu kamiyyuu ragaa qabatamatti lafarratti dhaabatee godha. Waan nu goonu kamuu waan mootummaan beeku goona. Maaliif dhaabbanni Soofumar akkaawuntii Soofumar baname kuni odiita. Gama mootummaatiin jechuudha. Gama keenyaan illee hojii hojjete kamu ragaa qabatamaa fida. Yooniin duqeetii kumtaala 5 rakkataa tokko gargaare waajirri mootummaa naannoo san bulchu fakkeenyaa gandatti yoo goote aanaaf gandi sun waajirri faayinaansii waajirri buusaa gonofaa beekee goona. Sawweena yoo deeme anadha dhaqeetuma ummata walitti qabee duqeetii raabsee fiin deemu. Duqeetii raabsee deemu kana galee herrega buusaa jechuudha. Herrega kanarraa buusu tokko itti gaafatamaa faayinaansii bakkaan kenneef saniiti. Gaafa herregni kun hojjetamu ragaa ba'uu qaba.
Akkan. Waan kana ichi ga'u aanaa isaaniitti raabsamu aanaa isaaniitti kennamu dhaabbanni soofumar dhufee re'ee 200 bitee nuu kennee jira yoo inni jedhe an bitee kennee jira jechuun qofti ga'a miti jechuudha. Akkan. Kana seeraa fi heera mataa ofii qaba ittiin bulmaata mataa ofii qaba an hojii geggeessaa dhaabbata kanaati. Hojii geggeessaan mirgaaf dirqama qaba waan hojjetu qaba waan hojjenne qaba amma namni hedduun mobaayila kiyya sobbanee sitti argisiise miseejiin hedduun nama hin beekne iyyuu deemtee gargaarta maal yoo nu ergitee naan jedhan an faayinaansii miti amma fakkeenyaaf maallaqa soofumari an maallaqa hin hogganu hojiidha hojii geggeessaadha hojii hojjedhu san keessatti dirreerra keessumattuu amma dhaabbanni kun hojjetaa baay'ee hin qabu humna guddaa waan hin qabneef hojii dabalataa hojjetta yoo laalte ufuma kee irratti yoo fudhatte isin akka miidiyaa kanatti hojjetaa baay'ee osoo qabaattanii ati waraabdee biree deemta nama biraa idiit godhee fida. Akkan dhugaadha. Yoo hojjetaa baay'een qabaatii waraabdee ofumaa idiit gootee dhiyeessitaa jechuudha. Kanaaf soofumarii anaan qofa hin hoogganamu an akka nama tokkootti qooda mataa kiyyaa qaba koreen boordii qooda mataa kiyyaa qaba dhaabbata kana keessatti hangoo guddaa akka qabu koree boordiiti. Kana fakkaata. Tole gaamee maybe akkasitti bal'isnee keessallee deemuu baannu itti aanaa jira barreessatu jira. Itti aanaa fi barreessaan dhaabbata kanaa inni. Itti aanaan dhaabbata kanaa Abdaa Jamaal jedhama. Manaajara dhaabbata Daaspooraa Oromiyaati. Daaspooraa Oromiyaatti manaajara nu biratti immoo itti aanaadha. Barreessaan dhaabbata kanaa Abdul Aziz Isaa Shamsiiti. Abbaa Meelbaa. Meelbaa mana maxxansaa. Mana maxxansaa Meelbaa jechuudha. Kanaaf koreen boordii isaallee namoota hedduudha. Faayinaansiin isaallee jiranii warri manaajimantiis jira. Kanaaf suutatti killee lukaan deemti jedhan. Moo suutatti killee lukkutaati jedhan. Kanaaf suutatti babal'isuun hin danda'ama. Ulfaadhu tole egaa biiroo qabdan Finfinneedha. Biiroon keessan naannoo kami? Boolee Madaanala. Boolee Madaaniyaalami. Naannawuma eerpoortii san jechuudha. Ulfaadhu damee qabdanii? Damee magaalaa kanarraa Rift Valley duraanii irraa biiroo qabna. Magaalaa Roobeerraa? Magaalaa Roobeerraa. Magaalaa Roobee kana yoo danda'ame aanotaa fi godinootaa fi gad jiran irratti babal'isnee akka hojjechuu dandeenyutti maaliif ammatti bakka hundatti biiroo fuudhuun baasilee adda addaa qaba hojjetaa barbaada meeshaalee biiroo hedduu barbaada kanaaf kaniin magaalaa Roobee irra jiru kuni hanga danda'ame baalee baas baalee kanas asiin hanga madda walaabuutti asiin immoo hanga laga hidhaatti socho'ee hojjechuu akka danda'uuf karoorfameeti biiroon kaasitti baname kana fakkaata. Ulfaadhu gaa xiyyeeffannaan dhaabbata kanaa akkuma jalqaba irratti naaf kaasuudhaaf yaalte gammoojjii baalee qofa osoo hin taane asiin haga madda walaabuu asiin haga daawwii sarar yookiin daangaa Somaalee asiin haga odaa bultuun gama Harargee asiin haga Wallaggaatti waa hedduu keessa tarkaanfataniiti kan isin uummata kana garaagarummaa tokkoon alatti namooma qofaaf kan isin gargaaraatiin hin turtan haddas akkasuma jedheetiin hin yaada. Mee dhaabbanni kun yeroo gargaarsaatiin alatti yeroo beelaatiin alatti ispeeshaalii amma beela irratti keessan xiyyeeffannaan keessan guddaan isaa gama reefireelee dhaannaaf kaaftus haa ta'u gama nyaataatiinis gama kaaniin gama waa kurnan karoorfattan sanniin keessaa osoo beelli kun isinirraa daangaa akka qabatu taate xiyyeeffannaan keessan kan biraa waan reef naaf kaafteen alatti waan amma irratti hojjetaa jirtaniin alatti jecha xiyyeeffannaan isin karoorri keessan kan isin irratti hojjechuu feetan maali? Tole ulfaadhu galatoomi. Dhokkuma siin jedhe hanga dandeenye waa'ee beelaa kana parsantii isaa gad xiqqeessaa jira. Dhaabbanni soofumarii hanga danda'ametti dhaloota barate dhaloota diinagdeen utubame dhaloota dammaqe arguu barbaada. Kanaaf immoo akka keenyatti namni keenya barachuu qabaa jennee amanna. Hanga dandeenye barnoota irratti mana barnootaa ijaaruun haa ta'u laayibaraarii ijaaruun haa ta'u namootaaf addunyaa kana kan jijjiiru beektaa yaada. Namni akka bal'isee yaaduuf daandii yoo qabsiifte leenjilee adda addaa dargaggootaaf ijoollee daa'immaniif barattootaaf qopheessuu barbaanna. Akkasuma immoo namni keenya diinagdee keessatti akka galee socho'u qabeenyi godinni kun qabu yookaan immoo qabeenyi Oromiyaan qabdu dursa ka fayyaduu qabu dhalattoota Oromooti. Qabeenyi Oromiyaa dursa Oromoo fayyaduu qabu.
Qabeenyi godina kanaallee dursa godina kana fayyaduu qabu. Qabeenya keenya nuti immoo dammaqiinsa dhabuurra humna dhabuurra kan ka'e namni bira ka humna qabu ka dammaqe fayyadamaa jira yeroo hedduu yoo laalte. Nuti akka kennatti hanga danda'ame namni keenya walitti gurmaa'ee ka beekumsa qabu beekumsa ka diinagdee qabu diinagdeedhaan walitti gurmaa'ee wal gargaartee gaaleen arba hiitii wal qabattee mixii laga ceetee akkuma jedhan san namni keenya akka wal qabatee yaadaan walii galee socho'uuf irratti jajjabeessuu barbaanne. Keessumattuu fayyaa irratti yoo laalte amma hospitaala dhayxee yoo laalte siree manaafati irra dhalan irratti dhalli haadholiin keenya dhalaa jiran. Hospitaala babal'isuu biraa gad sadarkaan kee ga'utti keessumattuu siree takka bittee hospitaalaa yoo kennite. Bakka boqonnaa tokko hospitaala keessatti yoo ijaarte wantoota akkasii wantoota gaggaarii dhalootaaf fakkeenya ta'uu danda'an kan dhaloota illee tajaajiluu danda'an hojjechuudhaaf karoora qabna. Ulfaadhu. Tole egaa daawwattoota Zaad Podcast qophii teenya tan muuxannoodhaati irraa qophii barsiiftuu fi ajaa'ibsiiftuu taate. Tan akkasumas nama bu'aa bahii hedduu keessa ceetine hadda waa hedduu hojjetaatiin hin jiru wajjin taasisaa jirurraa waa hedduu akka fudhataa waa hedduu akka barataatiin hin jirtan abdii qabna. Kanaaf yaada isaa ta'u qeeqa iddoo saanduqa yaada sanitti nuuf barreessaa nuuf kaan dhaamsa kennaa qophiin akkuma itti fufetti jira ammas faana nu fuudha. Karoorri kee dheeraadha ammas rabbiin galmaan siif gahu inshallah duratti waan guddaa namni jechaan kaayaaf kaayoodhaan yookiin mil'uuf mul'ataan yooma sakamte galmiin gaamni jiru garuu bu'aa bahii gaafata mi'aa ifaajee keetii dhandhamuu fadhaa hedduu liqimsuun dirqama keetii dha maamire kanaaf ati immoo kunis jechaan akka gorsaattis akka nama deebi'iitiin nama gorsuu danda'u gama yaadaatiin osoo hin taane gama hojiin keessiif ragaadha waan ta'eef jechaadha. Walumaa galatti dhaabbanni soofumar yookiin soordoon miti mootummaadha. Dhaabbata dhuunfaati jechuudha. Dhaabbata dhuunfaa osoo hin taane dhaabbata namoomaati. Ka bu'aa malee hojjetu ka uummataaf hojjetu. Uummataaf. Akkan maddi galiis hawaasa. Tole egaa dhaabbata kanaaf mootummaan akka mootummaatitti wanti dhaabbata kanaaf mootummaan ani godheetiin hin jiru yookiin waan akkanaa qarqaaneetiin hin jira jedhee qoma dhiibee haasoo yookiin immoo isin mootummaan waan akkanaa nuuf godheetiin hin jira jettanii akka mootummaatti waan irraa eegamu nuuf taasiseetiin hin jira jettaniitiin maybe mootummaadhaaf galata galchitanii hin jira. Tole ulfaadhu dhaabbanni keenyaan gammaatti baay'ee mootummaa irraallee gargaarsa addaa wanti gaafate yookaan wanti eegallee hin jiru. Gargaarsi addaa mootummaatiin nu godhamellee hin jiru. Garuu hojii nuti hojjennu kana keessatti gargaarsi gosa adda addaa jira. Namni humnaan si gargaara, yaadaan si gargaara, qaamaan si gargaara, diinagdeen si gargaara. Wanti nu hedduu mootummaa irraa feenu gargaarsa fakkeenyaaf hojiin tokko gaafa hojjetamu piroosesii baay'ee keessa darba. Aanaa tokko deemtee gargaarsa godhuuf mootummaatti beeksifta. Erga mootummaan beekee caasaa isaa ka godina, ka aanaa, ka gandaattu gargaarsa sii godha. Amma nama gargaara itti yoo deemte nama gargaartuun beektu. Yookaan dhayitee dureessa gargaarta. Yookaan hiyyeessuma ka irra gargaaramuu qabu dhiistee ka xiqqoo waa qabu gargaarta. Kana ka addaan sii baasuu danda'u caasaa mootummaati. Warra bakka san bulchu, warra bakka san hogganu. Fakkeenyaaf ati warra ebeluutti warra ebeluurra rakkataadhaan jettu. Gargaarsi guddaan nuti mootummaa irraa barbaannu nu hubachuudha. Adeemsa dhaabbanni keenya barbaadu fakkeenyaaf nama gargaaruu dandeenyu nu calaluu haala nu deemne bakka nu deemne keessatti haalli nageenyaa haalli hojiin sun itti hojjennu caasaaleen bakka san jiran gargaarsa barbaachisu akka nu godhu wanti nu guddaa mootummaa irraa barbaannu. Dhugaa dubbachuuf hadda gaafa akkanatti ennee anaafati illee istiidiyoo keessatti haasofnu waan keessa darbine yoo yaadatte soofumariin illee asuma keette kootii kee fudhattee fiigaa biraa liqisi godha. Maaliif jechuun wanti hundinuu jireenya boodaa jedhan. Soofumarillee as ga'uu fi an hanga lubbuutii itti dhabuutti aarsaan guyyaan kafala hedduudha. Yeroo tokko namni hedduun gaafa na gorsu yoo jiraatte koo waa gootaa jedhan. Ani immoo jireenya jibbeetii miti. Wal hubannoo dhabuu hedduu ture garuu hanga tokko amma wal hubannaan dhufaa jira. Abdiin nu qabnullee sanu. Namni hedduun bakkuma kalee taa'ee si eega. Ati burcuqqoo kanarraa yoo as keette
asumas eega. Maaliif burcuqqoodhaan lubbuun qabu yaadan qabu. Ilmi namaa ammoo wanti meeshaa kanarraa adda ta'e yaaduudhaan. Kanaaf yeroo hedduu badhetti wal balaaleffachuu caala walitti siiqanii wal hubachuu qaamaan waliin hojjetanii arganii kanarra dhiisi kana hojjedhu jedhanii mirga walii kennuu irratti wal hubachuu barbaachisa. Kanaaf waan darbee beekta osoo bakka hin gahiin yoo himte yookaan immoo osoo bakka hin gahiin waa'ee sanii yoo haasofte bu'aan qabu. Nuti kaayoon keenya warra nu jaalatuufillee warra nu jibbuufillee warra soofumarillee warra soofumariin ta'inillee kaayoon keenya tokko nama rakkate gargaaru rakkoo baasu waan dandeenyeen immoo gargaaru. Kanaan alatti kaayoo fakkeeka biraan qabnu. Kanarratti mootummaan immoo nu hubatee gargaarsa barbaachisu akka nu godhu asiinillee ni gaafadha qaamaanillee deelii gaafataa wallaa jechuudha. Ulfaadhu kana fakkaata. Garuu yeroo tokko magaala keenyarraa yeroo tokko nuunis wal garra waan ta'eef asuma yeroo qarqaarsa qabataniitiin hin deemtan rakkoon garaagaraa daandii irratti akka isin mudatu dhagaatiin hin ture qubas qaba. Maybe haga gama hidhamutti yeroon seentanii isin jira jedheetiin yaada. Kunoo maalirraa maddeeti? Ilaalchatu iddoodha moo akkuma iddoon adda addaa garaagarummaa qabu ilaalchi namoota garaagarummaa qabamoo maalirraa maddeeti kana jechaan gama kanatti kaca'uu danda'a caasaa mootummaa? Ilaalchuma namootaati na fakkaataan ejjennoo mootummaatillee waan jedhu hin qabu. Akkuma naafati bifaan yaadaan garaagara caasaa mootummaa keessallee garaagarummaa bal'aa jira. Dhugaa itti keessumattuu bakka adda addaatti yaaliin adda addaa turee jira. Waan keessa dabarree nuuf warri waliin keessa dabarree wal beekna waan ta'eef baay'ee miidiyaaf hin barbaachisu. Akkuma ati dura kaaftee dhamaatee dafqitee sanbira darbitee guyyaan tokko immoo bu'aa dafqa keetii gaafa argitu si gammachiisa waan ta'eef waan nurra gahee waan ta'e baay'ee haasa'uun barbaadu. Maaliif mul'anni kiyya guddaan hawaasa kiyya san gargaaree jijjiiree argu qofa waan ta'eef. Turee jira dhugamattuu dhaabbanni soofumar kun akka gad dhaabate nu warra dhaabee fi warra itti ifaajee asiin ga'e dhiisanii soofumarii kana nama biraatii kennuun soofumarii kana fandiin isaa hin beekamu ebelutu ergamaa ebeluuti jedhanii akkasitti yaaduun bal'aa ture. Haa ta'u garuu abdii kutachuu dhabuu fi lubbuu teenya jibbinee uummata keenyaaf hojjechuu keenyaan jijjiiramni dhufe bal'aa jira. Godina kanaas haa ta'u godinni nu rakkisaa ture godinuma kana irra hedduun baalee olaantu kanaa jechuudha. Warra kana waliin illee qaamaan waliin dubbanne hojii akka hojjennu irratti walii gallee hojii jalqabnee jira. Walumaa galatti adeemsi ammaa kan kaleessarra adeemsi jechaan bareeda jedheetiin ni yaada. Wal hubannaa akkasumas immoo yeroo tokko hojiin keessa beektaa ragaasii ba'a. Maybe bifa shakkiitiin bifa maaliitiin gaafa badhee ta'aniitiin qubasitti qaban hawaasicha ati gargaarte hedduu yoo ragaasii bahu caasaan achitti argame yoo ragaasii bahu irra deddeebiidhaan immoo yoo waan san gootu namootan gama humnaatiin osoo hin taane yaadaa fi dalagaadhaan injifatuu dandeetta jedheetiin ni yaada. Ulfaadhu mee sagantaa keenyas gara xumuraatti deemaatiin hin jirra. Umrii dargaggummaa kanaan gaduuf qabanii namoonni hedduun akka keetii haddatti gama adda addaa gama hedduu jechaan yaadni siin tara of gadi qabuun kun ulfaata. Garuu immoo umrii dargaggummaa kanaan of gadi qabanii hojii tola ooltummaa kanarratti hirmaatanii fedhii fi maal ofii san cinatti qabanii kaayoon masakamanii tarkaanfatuun kun haala akkamiitiin ilaala Arafaat Abubakar? Baay'ee ulfaataadha. Maal jedhanii uf yoo jette orma dhabanii orma yoo jedhan uf dhabanii hawaasa kiyyillee yoo jette uf dhabde ufillee yoo jette hawaasa dhabde dirqama namooma ati hawaasa keetiif gochuu qabdu ati biyya keetiif gochuu qabdu ati saba keetiif gochuu qabdu sirraa faa jechuudha. Kanaaf akka haroon hin goyne akka qurxummiin hin duune akka jedhan sanitti ani yeroo baay'ee boqochuun barbaada. Umrii kiyyatti waan baay'ee hojjechuu karoora waan qabuuf an akkuma ummata hojjedhu kan ofii kiyyaallee nan hojjedha. Harrayyuu harra isaa amma jechuudha hojii kiyyallee baay'ee hojjedha. Hojii hawaasaallee nan hojjedha. Hojiin tuffadhu. Ani adda baadiyyaa yoo deemeen qota
namni bakka akka waan ani ministeera wayitti yookaan immoo bulchaa biyya wayii ta'etti akkami qotaa warra faa himan beeke. Angaruu sanii miti. Kan ilaalu maaliin fakkeenyaaf ani ilma qotee bulaati baadiyaa deemee ka makiinaan qotamu qonnee kaarkaan qotamu qonnee ka facaafnu facaafnee sassaabnee galchina. Warri taa'anii akkami qotaa kun qonna iyyuu hin beeku jedhan suni jireenyumaan onlaayinii wayii jiraatu. Angaruu saba kiyyallee gargaara hojii kiyya sanillee hojjedha hojii kiyyarraa kaniin argadhu saniin uf jiraachisa yeroo kiyya garraafetti saba kanallee gargaara. Soofumariin gaafa gadhaabnu ulaagaan jalqaba namni soofumar keessatti hojjetu dhaabbata reef lafaa dhufu waan ta'eef dhaabbileen hedduun dhaabatanii diigaman baay'eedha waan ta'eef dhaabbilee sanirraa wanti nu fakkeenya fudhannee akka ulaagaatti goone. Namni soofumaritti hajamu osoo hin taane nama soofumarirraa soofumariif muru nama soofumariin irraa waasaamee deemuu barbaadu osoo hin taane nama waan qabuun soofumariin bira dhaabbatu. Fakkeenya gabaabaa sii kaasa. Manni maxxansaa Meelbaak Abdulaziz Shamsiiti. Ani waan meeqa maxxansiisaa oolan kafalu. Yeroo baay'ee soofumar ana kassarsuuf dhaabatee faanaan jira. Fakkeenyaaf yeroo soofumar dhugama humna ittiin qabne baay'ee ture. Istiikarii biiroo haa ta'u, maxxansaalee adda addaa haa ta'u, tishertii hattamuu haa ta'u. Hin kafalu. Maaliif yoon Abdulaziz nu gargaarin eenyu nu gargaara. Manni maxxansaa kun ka isaati humna qaba. Fakkeenyaaf yooniin waan kana nu godhe tola oola. Fakkeenyaaf dura sii kaasee ture Abdaa Jamal. Hojii gaggeessaa waldaa daaspooraa Oromiyaati. Proposaalaa hedduu nu dalaga. Hin kafallu. Uf qabnee hojjetaa jirra. Ani soofumariin dhaabee ji'a 8 haga ga'utti guyyaa tokko birriin takkanaan kafalamu. Soofumariin hojjeta Finfinnee jiraata mana kiraa kafalaa nyaadhee dhugaa ji'a 8 haga hojjedhu haga dhaabbanni soofumar gad dhaabatutti birrii takka osoo soofumar mindaa miti durgoo osoo noon kafalin hojjetaa ture. Waadaan keenya ka gaaf soofumar gad dhaabnu waan qabnuun yeroo qabnuun humna qabnuun hanga dhaloonni nurraa fuudhu dhufutti waan dhalootaaf ta'u dhaabnaadha. Kanaaf namoonni hedduun tola hojjetu soofumar keessatti. Namni mindaa qabu nama muraasa. Kanaaf mindaan jiruyyuu namni bakka biraatti deemee mindaa guddaan hojjechuu danda'u as keessa mindaa xiqqaadhaan hojjeta. Namoonni hedduun ragaa ba'uu danda'u. Gumaa kaaftee turte Sonni jira, Bilisaan jira, Abdaan jira, Abdulaziz jira, Faadil Soofiyaan jira. Dr. Nuraddiin Amaan beektaa dhiyaadhaa 6 kiiloo leekchararaa. Namoonni biyya keessaa biyya alaa jiru. Namoonni immoo yeroo yerootti dhufanii soofumariin sheeppi godhuu yaadaan diinagdeedhaan waan gaariitti fidan jiru. Namni hedduun akka namni soofumariin kun daldala dhuunfaatti akka bal'aatti yaadu. Namoota saniin hojii soofumar qofa laaluun ragaadha. Soofumar kaampaanii dhuunfaa miti dhaabbata namoomaati. Na yaadadha guyyaa tokko lafallee hin beeknu yeroo sani sawween adeemne ijoollee waldaa dubartoota Anolee jedhamu tokko jira biyya keessaaf biyya alaa hojjetu. Gargaarsa qabannee deemneeti lafti sun galgala roobatullee ture. Sawweena yoo laalte magaalaa Miiccaa jedhama magaalaan isaa. Mana siree takkaa lama yoo qabaate sunuu akkuma rabbi fedhe. Sa'aatii halkan sa'a 5 irra akkana geenne magaalaa lagaidhaa deemaa jirra. Siree soinee dhabne nam tokko hin beeknu magaalaa san keessa. Maal geessuu deemna beeta sharaa saleenii maal kana namni buqqa'ee ala jira waan ta'eef waan waxxaratu keessa jiraatu akka manaatti. Algaa soinee dhabne nam tokko hin beeknu maal hin jedhu. Magaalaa keessaa gabbaane konkolaataa dhaabne ijoollee dubartoota nama 2 waliin jira. Xaayirkiin jira. Ana Xaayirkii yeroo sanii viidiyoo waraabuu nu faana deeme. Ragaa ba'uu danda'a. So namoota sanniin taane sharama uummataaf deemnu kana bosona keessa waxxarree keessa buluu murteessine. Dhabame gaamanni sire. Yeroo nu kaanee sharaa kana waxxarree sharaa kaawwan ammoo keessaa gabbuunee afnee jennu hawaasni naannoo sanii laga kaampii waraanaattu jira nuuf fuuldura. Warri kaampii sanii hawaasa siivilii naannoo san jiru nutti erganii warri waraanaallee duubaan dhufee maal inni jedhanii nu gaafatan. Akkana nama beeknu lafa beeknu bakka deemnu irraa immoo ganaaf fagoo jirra yoo xiqqaate kiiloomeetira 100 wayi jirra.
bakkee kan ga'uu waan hin dandeenyeef konkolaachisaaleen dadhabee jira waan ta'eef rafuu barbaannee nama hin beeknu waan ta'eef mana ijaarannee keessa rafuu barbaannee bakka koottaa jedhanii sharaa san diiganii fuudhanii kaampii waraanaa san nu fidan magaalaa keessaa yeroo gabbaatu kaampiin jira kaampii san nu fidanii kaampii san keessatti warri eegumsa kaampii irra jiranii bakka nu mijeessanii achi keessa bullee baay'ee waan ajaa'ibaa ramadaana keessa wanti sun I think waggaa 4 dura ramadaana keessa achuma bullee ganama kaanee gara hajjaa keenyaatti deemnee jechuudha. Waan baay'ee agana jedhee sitti himuu hin dandeenye. Bu'aa bahiin hedduudha. Keessa dabarree jechuun kan akka fakkeenyaatti sii kaasa malee as ga'uu soofumarii fi as ga'uu kiyyaafillee aarsaan nuti kafalle an akka dhuunfaatti osoo hin taane hiriyoota kiyya waliin taanee kafalle baay'ee bal'aadha. Garuu aarsaa nu kafalle san caala kan nu mul'atuuf kan nu gammachiise bu'aa nuti hawaasa sanii oolle. Hawaasa rakkate yoo rakkoo baasan, hawaasa beela yoo beela baasan, hawaasa hedduu cinqame yoo cinqaa baasan gammachuun kana caalan jechuudha. Kun immoo hawaasnis isiniif ragaa, hojiin keessan isiniif ragaadha. Of durattis yoo rabbiin jedhe kaayaaf kaayoo keessa wajjin waan guddaa isinirraa eeyna. Walumaa galatti gaafii jalqabaatiin wal qabsiisee waan xumura hin qabne eegaluun faayidaan qabu jechuudha. Ulfaadhu. Meegaa sagantaa keenya gara goolabuutti deemaa jirra siin jedheetiin ture. Siin alatti dhaabbata kana keessatti namoonni hedduun lafee dogongoruu dhaabbata kanaatiin naan jetteetiin jirta. Eenyuun dinqisiifata jechaan siin alatti dhaabbata kana keessatti namni ati akkaan dinqisiifatu eenyu? Dhaabbata kana keessatti namni ani akkaan dinqisiifadhu warra koree boordii dhaabbata soofumarii fi warra faayinaansii akkasuma immoo warra bulchiinsaa warra voolentarii osoomaa keessa hin jirrelleen waliin hojjetan hedduu jira. An isaan hundinuu baay'ee dinqisiifadha. Maaliif beektaa? Namoonni kunniin ogummaa adda addaa qabu. Fakkeenyaaf akkuma sii kaase Abdulaziz Yaadaa fi deeggarsa meeshaalee akkuma sii kaasaniin dhaabbata kanaaf utubaadha. Abdaan akkuma sii kaase propozaala dalaguudhaan yaada gaarii dhiyeessuudhaan odeeffannoo fiduudhaan dhaabbata kanaaf dogongoruu lafee dugdaati. Bilaal, Sonni, Gumaa Qeerroo Oromiyaa hojii dirree irraa deemanii an koo osoo qophaa deemee hojjedhee as hin ga'u. Na waliin dhaabbatanii hirriba malee bulanii waan as hin ga'aniif akkasuma immoo mul'ata Jaarsoo Abdulqaadir jechuudha. Dirree hedduurra waliin deemaa turre waan baay'ees waliin hojjetaa turre. Namoota kanneen gara itti addaan baaftu hin qabdu. Maaliif hojiin isaanii adda adda. Tokko propozaal hojjeta, tokko dirree deemee hojjeta, tokko immoo hojii biiroo hojjeta, tokko diinagdeen si utuba waan ta'eef hundinuu wal qabate dhaabbata kanaas hin gahe waan ta'eef hunda isaanii hedduu kabaja, hedduu dinqisiifadha. Dhugaa dubbachuu fi waggaa tokkoo fi waliin dabarsine kana keessatti guyyaa tokko osoo wal fulduran dhaabbatin osoo waliin hamatin dhugaa jirtu walitti himnee lafee duuja keenya hidhanne ummata keenyaaf asiin ga'uun wanti guddaa galateeffaniif hojiin keenyaas nu ga'ee jira namaafillee fakkeenya ta'a jedhaman. Dhugaadha. Dhaabbanni gargaarsaa biyya kana keessa hedduutu jira. Akkasumas isin fakkeenyummaa gaariidha jedheetiin yaada. Maaliif akkuma jalqaba irratti siif kaasuudhaaf yaadaatiin ture hojiin keessan isiniif ragaadha. Keessattuu gammoojjiin baalee lafa namaa miti lafti isiniif ragaadha jedheetiin yaada. Ulfaadhaa kabajamaa. Ammas saayibbantii wajjin rabbiin umrii isin haa dheeressu waa hedduu isinirraa eeyna yoo rabbiin jedhee of duratti sagantaa jabaa fi jajjaba ta'een kanarra daran hojjetanii akka walitti deebinu abdii qaba. Sagantaa keenya goolabuudhaan duratti ilmi namaa gaafa gama addunyaa kanatti dhufee qilleensa addunyaa kana habbuuqatee waa beekuu eegalee takka lama jedhu waa hedduutu isa mudataatiin as ga'a. Wantootummaan ati hagammaa naasofte garuu mudannoo dhabeeta. Meetan addaa tataniin alaa ta'u osoo arafaatu isii dhiisee isiin arafaatiin hin dhiifne jirti mudannoon addaa. Mudannoon addaa dhugaa dubbachuu fi mudannoon akkuma siin jedhe bal'aa ture. Mudannoolee hanga ammaatti na mudatan keessaa tamilishaat akkasitti taa'imu. Barri isaa 2011 gara jalqabaan itti fakkaata.
akkuma isin jedhe baadiyyaatti hin daladhe alii irraa gara baadiyyaatti ol galuu deemaa turre. Gidduma kanatti warri nageenya milishaan gandaa nutti dhufanii turani. Nu qabuu fi kaayoon isaanii. Nuti illee humnaa qabamuu hin barbaanne qabamuu waan hin barbaadinii fi harkaa fiine. Harkaa fiinee naan ijoollee nama hedduun turre ijoollee fira kiyyaa obboleeyyan maal ture. Harkaa fiine. Harkaa fiinee jennaan warri qawwee harkaa qabu hundinuu numarra qabe. Qawwee 7 dhukaasan. Akka qawwee 7 dhukaasanii nama 2 bichaa qabatanii namni kuwwan fiignee ba'an. Ani immoo asuma fiiguu beeta safaraa keessa wantichi baadiyyaadha. Namni baadiyyaa kun yeroo bonaa midhaan bishaan hin jiru mira bishaan fagoo deemanii laga fa'aa obaafatu. Bishaan kana yeroo bonaa ganna akka kuufamu jedhanii haroo qotu. Haroo qotanii bishaan dallaa maddiitti haroo qotanii haroon kun immoo gannan guutaa bona achi horii obaafatu. Ani immoo jara akka qawwee nutti qabee kun qawwee 7 nurra dhukaase lubbuu ta'e baraaruuf fiiguu qabda. Osoma fiiguu atiriirraa nu taalaa gaaf dhaqu atirii tokko keessatti bishaan jala lixe. Bolli hedduu guddaadha qotame gubbaa kana nu taalee yeroo dhabu haruma jala tare. Biyaansi haroon sun baay'ee fagoodha beektaa gaafa rabbi si baase akkuma feete jechaadha. Haroo sanii jala darbeeti. Humnaan asii waan gad dhaqeef bishaan ol na deebise. Gisee bishaan ol na deebisu immoo waa wayii qabadhe. Akkasillee yaadachuu waadu waa wayii qabadhe keessaa bahe. Haroo san keessaa bahee jarri sunillee na duukan fiigne naannoo sanitti ijoollee qabatan fuudhanii tumanii maal jedhanii qabanii dabarsan. Annanni na duuka dhufe hin jiru. Hanga kiiloomeetira meeqa deemutti bishaan sun narraa dhimmisa. So wanti keessa dabarre bal'aadha. Alhamdulillahi rabbiin galanne haa ga'u. Har'a geennee jirra. Kanaaf muudannoon baay'eedha. Taan gaafa biraatti isinii daballa. Bareeduudha. Tamilishaa tana beektaa namni isin jaalata. Tamilishaa tana namni isin jaalata waan ta'eef muudannoo bareeduudha. Walumaa galatti maybe yoo yaada tokkoon kaafna jenne ogummaa namaatti seenna waan ta'eef muudannoo bareeda. Jedheetiin inni yaada namoonni ittiin akka bu'aaranii fi akka irraa waa hedduu fudhatan abdii qaba. Muudannoo geessine fakkaan yaada waliigala jechaan hawaasni gaafa foddaa yuutuuba kennaatiin si argu maybe dhaamsa gumaachuuf dhufillee jedhee namni eegu hin dhabu. Dhaamsa addaa akka nama bu'aa bareedduu keesseetiin as keetti akka nama dhaabbata guddaa hoogganutti akka nama immoo fakkeenyummaa umrii dargaggummaa kanaan of duubaan dargaggii hedduu biqilcha jedhameetiin yaadamutti akkasumas ilma baalee ta'uu waliin namni keenya dhama qaba beektaa dubbiin isaatu dhama qabdi. Kanaaf yaada isaa ta'uu dhaamsa hawaasaaf akkasumas dargaggeessaaf sanitti aansee immoo miidiyaa kanaaf dhaamsa akkam jedhu qaba arfaa ta'uu. Tole jalqaba miidiyaa kanarraa eegalla. Baga dhalattanii baga dhamaatanii baga as geettanii ammallee jabaadha. Inshaallah. Abdiin kutina. Yeroo tokko wanti waraabanillee yeroo nama harkaa baduun jira beektaa. Muudannoon adda addaa nama muudachuu dandeetti. Isinillee osoo bakka kee kana buutanii haasoftanii waan baay'ee himuu dandeettu. Kanaaf gatiin miidiyaan yeroo ammaatti qabu baay'ee guddaadha. Maal jedhe jaarsi tokko namni bakka miidiyaan hin jirretti haasa'e nama gingilchatti bishaan naqee. Bakka ati asitti yoo miidhamtes yoo waan gaarii hojjettes yoo waanuma feete taate yoo miidiyaan hin jiraatin yoo anaafate wal bira jiran anumaaf situ rakkoos ta'u bal'oo arga. Yoo miidiyaan jiraate hawaasa addunyaa kana guutuutu arga jechuudha. Afaan beekuuf afaan hin beekne illee waan afaan hin beekne waan gochisuun yookaan garaaf nyaate yookaan sitti tolee ilaaltu jira. Kanaaf miidiyaan nuuf baay'ee barbaachisaadha. Namoota muuxannoo adda addaa qabu, namoota beekumsa adda addaa qabu. Dinagdee irratti haa ta'u, fayyaa irratti haa ta'u, hawaasummaa irratti haa ta'u, aadaa irratti haa ta'u, isin namoota adda addaa dhiyeessaa dhaamsa hawaasaan ga'a. Kanaaf immoo
dhimmuma keessanii wal qabatee namoota naannawa kanaa yookiin immoo abbootii qabeenyaa kaampaaniilee adda addaatiin immoo miidiyaa kana deeggaraa guyyaa tokkoof nu tola waan jedhu qaba. Hawaasni illee akkasiin gargaaru. Isinillee hojii hawaasaa akkuma amma diinagdeef qofa osoo hin taane hawaasummaaf biyyaaf dhaloota kanaaf hojjettan amaanaa isiniin jedha. Inni lammaffaa dargaggootaaf. Dargaggeessi dogongoruu lafee dugdaa biyya kanaati. Yeroo baay'ee yoo ilaalte amma dargaggeessa bakka isin gammachiisanitti agarta kana jechuullee baattu. Dargaggeeyyiin suni an akka kiyyatti hedduu gadda. Gadda keessa deebii hin qabne jechuudha. Maaliif namoonni kunniin har'a taa'anii yeroo ofii bakka hin taanetti yoo dabarsan boru har'a haadhaaf abbatu nyaachisee obaasa uffisee daara baasa. Mana haadha abbaatti galu. Haadhaaf abbaan kee siidaa miti jaarraa hedduun jiraachuu dhiisuu dandeetti. Atiin kun immoo nama boru bultii horatee ilmaan godhatee jireenya mataa ofii jiraatu. Har'a yoo hojiin baratin siistama diinagdee yoo baratin jireenya mataa keetii yoo baratin waa dalagattee yoo harkaan qabaatin bultii ijaarattee ilma guddisuun hin dandeettu jechuudha. Kanaaf ilma malee qabri galtamoo akkam taataa jechuun ni barbaada. Hiriyoota ta'e laali. Morkadhu morka hinaaffaa hin qabne. Jechuun anamma waan ati miidiyaa kana bante si morkee miidiyaa kana balleessuun gowwummaadha. Si morkee garuu waan ati hojjette kana dinqisiifata. Waan biraa waan ati dadhabde yooniin ati amma YouTube irratti hojjetta namni danda'e televiziyoona bana yoo jiraate ati yoo ka YouTube irratti hojjettu kana YouTube irrattis televiziyoona isaa irratti illee hojjechuu dandeetta. Kanaaf dargaggeessi yeroo ofii bakka hin taanetti dabarsuu dhiise yoo sammuu ofii illee boqachiisuu barbaade karooraan waan san irratti hadda yeroo humna qabu yeroo qabu yoo jabaatee hin hojjetini boru yeroon hin dhufu jechuudha. Bordullummaa keessa hojjettee birriin ati argattu hin jiru. Hadda dhakaa falattee kumtaala baattee waan meeqa hojjettee kophee namaallee qulqulleessitee birrii argachuu hin dandeetti. Gaafa waggaa 30 irraa achi darbitee hin ulfaata. Yeroo ijoollummaa kanatti fiidee waa hedduu hojjechuu dandeetta. Akka hawaasaatti hawaasa Oromoo ka biyya keessaaf ka biyya alaatiif wanti an dhaamu walaa hubannu, walaa dhageeffannu, wal jala haa yaanu. Uummanni keenya hoggansa isaa deeggaruun wanni tokko yoo dhufe wanti calanqisu hundi warqii miti jedhanii waan dhufu hunda jala fiiguun nurra hin jiraatu. Waan dhufe kana maaliif dhufe? Kaayoon isaa maali? Eessa deema? Nuuf moo nutti dhufe jettee adda baafachuu waa tokko deeggaruufillee mormuufillee amma yeroo ammaa kanatti namni ati achi qabdus namni ati as qabdus illee osoo jiraachuu baatee akka kiyyatti jijjiiramaaf biyya kanaaf dhaloota dhufuuf faranjiin beeytaa muka waggaa 100 firii harcaasu dhaabdii jedhan. Maaliif beeyta? Ofii fi miti ilma ofiiti waggaa 100 booda abbaa rabbi jiraachisa jiraata. Kanaaf hawaasni keenyallee waan dhalootaaf dhaabbate buqqisuu caala jabeessanii hidda gadi dhaabuudhaan dhaabbileen hawaasa namni keenya parsantiin 99 siyaasaa irratti xiyyeeffata yoo ilaalte. Ijoollee xixiqqoo waa'ee diinagdee yoo gaafatte waan beektu waa'ee siyaasaa waan beekte gaafadhu sitti himti. Kanaaf namni keenya siyaasaa qofa osoo hin taane diinagdee irratti haa jabaatu. Keessumattuu dhaabbata soofumarii akkas ga'uuf namoonni biyya alaa gahee guddaa taphatan. Warra biyya alaa hedduu ijoolleen garaa nu nyaatan hedduu jira. Warri ani biyya arabaa gaafan turetti OMN ni deeggarra. Qabsaa'ota Oromoo bakka adda addaa ni deeggarra. Dubartoota har'a mindaa ofii kaashii fiddee dhuftee kennite kaji'a dhufuullee waadaa seentu jira. Kaji'a kanaallee fiddee kaji'a dhufuullee arabarraa liqeeffattee ganaa hojjettee kafaltu hedduu jira. Namoonni sunniin hedduun isaanii gaafa biyyatti galanii qabeenyi isaanii lafarra hin jiru. Yookaan namatti ergattee jalaa balleessanii yookaan immootu osoo inni jireenyuma hawaasaatiif jiraattu jireenyi isii badaa waan baay'ee agarta jechuudha. Kanaaf ummata illee gargaaruu waan gaarii. Ummata madditti immoo of gargaaruun dirqama filannoo hin qabne. Nama hedduu yoo ilaalte waggaa 30 waggaa 40 Oromoof qabsaa'ee gaafa dadhabee dulloomu kaayoo Oromoo san dhiisee jireenya mataa ofii eegala. Inni maaliif beektaa? Kaleessa parsantii 100 ummata ofiitii kenne qabsoo godhaa ture. Har'a immoo haalli qilleensaa, haalli siyaasaa yoo jijjiiramu namichi sun mana itti galu hin qabu. Diinagdee hin qabu.
maatiin qabu. Kanaaf maal godhuu qabu? Nama qabeenya qabutti harka kennachuu qabaachuu. Kanaaf akka harka hin kennachiifnetti uummatallee harka lamaan qabachuu qabda jechuudha. Ofillee qabattee hawaasa keellee qabachuun dirqama. Dhaabbilee akka kennaa nuufi kan nu fakkaatan hunduma waan danda'aniin akka bira dhaabbatan. Keessumattuu dhaabbileen akka kennaa kun hawaasa keessatti akka baay'atan. Maaliif beektaa? Namni yoo gurmaa'e gandattuu, aanattuu, gosaanuu haa ta'u. Namni gurmaa'uu waan ati irra gurmooytiin ilaala malee akka ati gurmooyteetti miti. Ati amma akka maatii keetiitti yoo gurmoofte maatii warra ebiluu maa gurmaa'e jechuun hin danda'amu. Yoo ati yaada warra ebiluu balleessinaa irratti yoo gurmoofte warra ebiluu balleessuun sirrii miti siin jechuu danda'a. Garuu maa gurmooyti gurmaa'uun keessan gandaan sirrii miti siin jechuu hin danda'u. Kanaaf feetu doota ittiin gurmaa'e, feetu gosa keetiin gurmaa'e, feetu ardaa keetiin gurmaa'e, feetu akka sabaatti gurmaa'e. Gurmaa'e wal dhaga'i, wal dhageeffadhu, uf jijjiiruuf biyya jijjiiruuf qabsoo godhi. Kanaaf uummanni keenya kophaa fiiguurra akka yeroo xixiqqoo argitee ulee tokko nu kennanii yoo cabsine lama sadi godhanii hidhanii cabsuu hin dandeettu jedhan. Namni gurmaa'e ofiifillee biyyaafillee sabaafillee tola waan ta'eef namni keenya karaa akkamittuu kophaa dhaabachuurra walitti siqee haa dhaabatu. Inni bira Sheemiin Ibroo dhiyoo kana maal jedhan beektaa? Namichatu dhaabatatti attayyaata qara'eera. Achi daa'imni xiqqoon takka bira teetti. Abbii baraa kana taa'anii qara'anii jetteen jedha. Callisee itti oofee jedhanichi. Hayyee waan taa'anii qaraatan dhaabata qaraate wayita gatteetti waan ati qaraatu laalaa jetteen jedhan. Namni keenya maaliif sin jedhee kaayoof akeeka ofii bakka itti himu, icciitii ofii bakka itti himu, hadda waliin gurmooyitee barre beluunfaa waliin gurmooynee dhufnee jedhee sitti. Wanni aayidiyaan ati fiddu sun ka diinagdee haa ta'u, ka biizinasii haa ta'u, ka hawaasa haa ta'u, osoo ati irratti hin hojjetin yoo namatti himte namni bira kireet godhee si alaa hojjeta. Adidaas jedhee osoo jiru waan biraatti dhufa. Maarkii san orjinaal osoo hin taane koppiin isa namni adidaasii fi addisiin illee addaan hin baafne baay'ee jira waan ta'eef. So ulfaadhaa galatooma. Walumaa galatti jechuun yaada bal'aa, yaada hammataa ta'e, yaada sila xiqqaalleen guddaalleen irraa fayyadama jedheetiin ni yaadu waan nu kaafteef. Maqaa Zaad Production galatoomii ulfaadhu umrii nuuf dheeradhu jechuu barbaada. Ulfaadhaa galatooma. Toligaa daawwattoota Zaad Podcast qophii teenatan muuxannoodhaatirra sagantaa ajaa'ibaa, sagantaa ajaa'ibsiisaa, dinqisiisaa fi bohaarsaa ta'e akka wajjin dabarsine shakkiin qabu. Walumaa galatti sagantaan keenya bohaarsaadha, dinqisiisaadha, ajaa'ibsiisaadha, barsiisaadha. Sagantaan keenya walumaa galatti of ta'uu, tokko ta'uu, namni tokko immoo waa hedduu akka hojjetu danda'uu fi dhalootaaf waan gaarii akka laatuu danda'uudha. Qophiin teenatan hadhaatan isiin mul'iftu. Tokkummaa qabaannaan afaan tokko taanaan wal wajjin ol kaanaan daandii tokko yaanaan waan nuti jabaate hundaa akkuma galaanaa irra dhangalaanaa waan jedhu fakkaata. Arafaat Abubakar dargaggeessa gameessa kanaan galatoomii ulfaadhu umrii nuuf dheeradhu jechaa kanarraa kanaan goolamneetiin hin jirra. Jalqabarraa hanga xumura sagantaa kanaatti an kan isin waliin tulee dargaggeessa gameessa qal'aa keessan Abdiyoodha. Akkasumas ogeessi kaameraa kiyyaa Abduu Piroon ana faana ture kanarraa kanaan goolamneetiin hin jirra. Kan facaafanne haa margu ijji nagaan wal nu haa argu. Sagantaa biraatiin hanga walitti deebinutti assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh. Irra deebiidhaan.